السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا جالتمتوتا بليوان كم جرتو نغا كيساني جرتو جباتو المنايا بغا جراتان بكم جرتان نغا فرحمن ربي سي ولينا جراتو ورجاني هذا مريان جلت ترقمتنو كلين كيسانو جرتو جباتو بليوان أكم عافيان جروف جريني الحمد لله نبي روان تندو بريدا اللهم لك الحمد ربي قالني زاقو الحمد لله رب العالمين. أقوم جران وتحال من رجل متأيو ربي في قلت قلفتني ربي رتنا ما دبلا إيه والله ربيني ورنان دوما سيادتي سا قلت فات ربنا واتايسو جرتو جباتو بقى جراتنا اللينا قان جرا الحمد لله. يا وناتو كتكو قاسني وران ببدا ربي وان جباتي كلين وعلا فيسو بروم سكمي عافيانا كمي سنسنا كما وجينا كم الحمد لله نبي روان تندو بريدا وراغا أمرين موجود جباتي كل كيس ربي سني يلافسو خالقني كان فقاتي اللي نوادي سو كان يوتي مو إن شاء الله الرول جنو أبلجنو عناجزو نواسفيسو عافيا كيني ربي نكبيني عافيا بريدك ربنا كني الحمد لله رب العالمين. نجام بباني باني قلي دلقني سلاني الحمد لله رفني باني قالون كوني وادك شومتي الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد. ربي كني شكرني ساقو ربي عافيا وياريك انو كني أما ربي إنه قدر رزقي حلالا نكسبت جزو شكرني ساقو الحمد لله إذا بكم جرتنو تجرتو متي ما تنكم الحمد لله نبروان تندو بيسا إيه والله وعمل كوفتني ورغري كيري كذا جرتنو ورّوان خيري دان أما ربي سني رافسي برومسا المشكولة تاتني يرو كان وجي من نما بيان باكا نفانا توجتنو يرو كسني رامو قودني حلمي ربين أما ربي سني رافسي حلمي كان ديني كان براتشا جرتنو وعمل كوفتني جبادا ورغري تتاكي ستي غري توحيدا غري أكيدا كل كهتي وبراتشا جرتنو وعمل كوفتني جبادا كاسوما إن شاء الله. الدنيا كان الركان دفني في والله ربي بلاش نومني الدنيا كان رتبا كتانو في متي أكوا فايدا دبرسنو في ربنا سرت نومه عندنا ما يربين كانومه إبادة ساتي في ملي وبراتي نومني إن شاء الله أنا نجبرا قوات تنباسا شركي أنا ربي شركي يالتو وان برايوم فين النيسا حق أنا ما تبشركين يسوع يدبّر يجرى ربين كيني سبحانه كان عفو ربنا كان مرة لي شركي تكا شركي لوكاتي سينو نارجع يا ربنا جالت ربنا جانو وباسو والروان هجتو كل لوجه الكريم رب ما وجدها هجتو ربنا ما تايسو صدق عليه وجد لك كيري كوتو ساتو waan hundaayyuu nama rabbiif jecha khayrii hojjete borummoo fuula isaatti milkaa'u rabbiin waa taasisu wallahi khayriin xiqqoon qabu inshaallah warra isaaf jecha wal jaallatee khayrii irratti wal waamee hamtuurraa wal dhorokee boru jannata milkaa'u rabbiin haa godhu hunda keenya rabbiin ibiddarraa najaa nu haa baasu rabbiin ibiddarraa nu haa xaqu rabbiin azaaba qabrii azaaba cinqii najaa nu haa baasu khayrii dunyaa akhiraa rabbi walitti nuuf haa qabu. warra bultiin ijaarranne rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa danda bultii barakaa bultii ni'imaa bultii haala garafii rabbi isinitti ijaaree isinaa gammachiisu warri bakka teessanii nikaa hidhattanii jirtan rabbi walitti isinii hadheessu dafee yaada keessan muraada keessan hunda isinii guutee warri immoo bultii ganaa ijaarrachuudhaaf hunduratti yaada qabdan hasaaba qabdan yaada keessan muraada keessan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa isinii haa guutu jabaadhaa khayrii irratti baradhaa ilmoo keessan barsiiftu keessattuu barumsi akkaan dubartii barbaachisa haati ilmoo ishiitii madrasaadha hin qo'achiifti dubartiin mana keessa hedduu barbaachifti haadha laalii intala fuudhi akka oromoon gette sanaa yoo haati gaarii taate intalillee gaarii taati maaliif jennaan ilmoo kee gorsaati waan khayratti barsiisaa gorsaa guddistaa
ilmoon kee suma dhaalti jechaadha. Sumarraa laallatti ilmaan baasawee haadha fabbaaraa laallatu. Rabbiin nama ilmoo isaatii nama gaarii ta'u rabbiin haa taasisu. Ilmoo namarraa gaafatamu miti. Ilmoo dunyaa akhiraatti hongaanii kasaranuu miti. Ilmoo dunyaa akhiraatti fayyadamnu rabbii hunda keenyaafuu kan kenne irra oolchee bulchutti illee nu haa dabalu. Warra immoo ilmoon godhanne rabbi ilmoo gaarii isin haa kennu. Mi'aa ilmoo dhamdhama ilmoo rabbi isin haa agarsiisu. Ilmoon haara galfii qalbiiti. Haara galfii dastasii jafiiti rabbi isin haa agarsiisu. Inshaallah warra nuu kenne irra oolchee nu haa bulchu. Dabalee illee nu haa kennu. Wallaahi ilmoo kana hin quufamtu. Ilmoon hin quufamtu. Wallaahi gammachuu ishee keessaniiti. Gaafa isin dadhabdanii namni isin jibbee amma feete rakkattanii beeloftanii hiyyoomtanii sooromtanii ilmoon isin hin jibbitu. Wanta akka ilmoon jiru dhugaa rabbiin isiniin jedha. Warra akkanumaan tasaa umrii keessaan fixxanu dunyaan isin sossobdee biyya namaatti. Wallaahi biyyi namaa kun akkaan umrii namaa nyaata. Wallaahi dhugaan isiniin jedha. Umriin dubartii gabaabduudha. Umriin shamarranii gabaabduudha. Dhiirri waggaa 100 yoo ga'e hin dhalcha. Naaf hin fuudha. Keenyattuu keessattuu keenya umriin keenya akkaan gabaabduudha obboleewwan koo. Dunyaa isin sossobin. Heerumaa nama bultisinii ta'uu argattan. Ijoollummaadhaan ciniinsuun illee fiiguun illee da'uu guddisuu ho'isuu kaachuun illee uumamnaa fi haa qaban kadhannaa fi kan kana bareeda. Inni waxxaatee qabdan kan num jismiin keessan bareedu. Wallaahi annum kana bareedu jechaadha. Kanaafuu umrii keessanii fixan wallaahi dunyaan hin guuttu. Dunyaan kun sagaluma. Nabii rabbitu dubbii fixe sallallahu alaihi wasallam. Ilmi namaa kun jedhan yoomuu dunyaa kanaan quufu. Gaafa qabrii keessa ciisee biyyoon gubbaarraa hararratti eegaara biyyoon gaditti nam gaafsana malee ilmi dunyaa kun mee namni kamuu ilmi namaa kun dunyaarraa namni dunyaan kun nagayya tokko takka argitanii takka hin jiru. Maaliif dunyaan kun hin guutamtu? Siluun rabbiin gaafa kalqu dunyaa kana hanqoo irratti ijaare waan ta'eef. Kanaaf wallaahi umriin immoo keessattuu umriin dhalaa hin fiiga. Umriin dhaabbatee nama neeku. Waqtii itti deenyullee waqtii qabaa. Waqtiin itti fiignee taphannee abbaa manaa keenya gammachiifnullee muluun isaatu waqtii qaba jechaadha. Kanaaf yaa obboleewwan dunyaan isin sossobini. Waggaa muraasa waggaa 3-4 hojjennaan waggaa 4 hojjennaan waggaa 2 warra keessan gargaartanii waggaa 2 immoo mataa keessanii hojjennaan baqiidha. Dhugaan isiniin jedha malee nama meeqa waggaa 10 meeqa biyya namaa kanatti. Inni kaan subhaanallahi la'aazim maal abboo warra gargaaruun akka qaba maatii gargaaruun akka qaba. Sin lafa tokko mana tokko godoo wayii ijaarrachuun dirqama keessan nama bichaa amantanii obboleessa haadha abbaa bichaa amantanii waan qabdan muluutti hin ergina. Maaliif wallaahi nutiin kun nutiin warra biyya alaa kun jechaadha. Bakka namni garaan keenya waan ta'e nama rakkate yoo argite yoo nama rakkate argite bakka gargaarsa jennaan of duuba deebi'uu hin beeknu. Maaliif ammaa miti gaafa namatti mul'atu jira. Sadaqaanis akka qabaa. Sadaqaan kennatinaa jechuu miti. Maatiin gargaaraa jechuu miti. Dhugaan isiniin jedhee habaabeefillaa akka qaba wanti buluun gadaba qaba. Kanaaf waggaa 4 ammas keessa hojjettan waggaa 2 maatii gargaaran waggaa 2 mataa keessanii galtanii waa harkatti qabattanii galtanii hojjettanii heerumtanii achitti jiraachuu dandeessu. Biyyi namaa kam namaati wallaahi la'aazim. Kanaaf yaa obboleewwan koo gizee keessanis itti fayyadamaa. Wallaahi namni umriin isaa madde tokko achi kute. Da'uullee hin danda'u, ciniinsuullee hin danda'u. Bakka operaashinii godhu maal jedhu wallaahi subhaanallah nama biyya keenya argitanii itum kaaduu itum fiiguu dhalee guddisa. Nuti ammasum fooqii meeqa ol baanee gadi baanu humna kee hin quufanuu xiqqaan si ergaa guddaan si ergaa waan feete hojjette siin jedhanu. Kanaaf namni orma faana galu yoo marartee hin qabu. Kanaaf alhamdulillah laa kulli haal nuti immoo riskiitu dhiira keenya dhalaa keenya biyya hambaa keessa nu faffacaase idda biyya namaa kan dhufne ruhii keenya qabne cafaqnee irra jennee nabsiyyaa fi tarraa baqannee zikrii rabbii keenya goonee amma rabbiin nu laafise quraanas qaraanee maatis gargaaree amma tokko immoo ofii keenyas mana wayii lafa binnee ijaarranne waan gallee taara galfannu yoo qirsii wayii qabanne
nullee gammadaa galla jechaadha. Sana ta'uu baannaan waan hojjenne muluu achuma sarakkamnee harka duwwaa biyyatti yoo galle wallaahi nama hedduutu maraatee galee biyyatti jechaadha. Kanaaf inshaallah umriin keenya gabaabduudha. Gisee keenyatti haa fayyadamnu. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa khayrii dunyaa akhiraa hunda keenya walitti haa qabu. Obboleewwan koo qaqqaalii rabbi jecha hundi keenya sin jaalladha, sin kabaja. Ana caalammoo rabbi sin haa jaallatu. Sheerii godhaa, laakii godhaa nu jajjabeessaa. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa milkii ganda lammanuu qooda keessan haa godhu. Hamtuummoo rabbi nurraa haa qabu. Dilii keenya xiqqaa guddaa akka beekaa hojjenne ka itoo hin beekin hojjenne rabbiin inshaallah hunda keenya foonuu dhiisee jannataan nu haa gammachiisu. Hamtuu hundi sodaanne kulli rabbiin nurraa haa deebisu. Witrii salaataa keessattuu salaata leelii salaata sunnatti jabaadhaa. Du'aa godhaa, zikrii godhaa. Inshaallah warra waan xiqqoo qaburraa kennatee rabbi jecha wallah sadaqaa rabbi keessan sodaadhaa. Gimma shatamiraatee illee nabiin rabbi sadaqaani ulaa balbala sharii 70 namarraa cufti jedhan. Amma tokkote birri 50 ta'uu 100 ta'uu namaa kennu hin tuffatiin birri 10 birri tokko hin taane. Kanaaf inshaallah rabbiin warra isaaf jecha kennatee karaa isaa irratti ikilaasan guyyaa qiyaamaatti milkaa'u rabbiin waa taasisu. Jajjabaadhaa, wal jajjabeessaa. Inshaallah rabbiin warra bultiin ijaaranne gisee dhiyootti hunda keessanuu bultii bareedaa, bultii gammachuu, bultii itti iraartanuu miti, bultii itti haara galfattan, bultii itti yaaddoftan, bultii cinqee miti. Aboo bismillaahi bultii gammachuu hunda keessaniifuu rabbiin haa kennu. Warra bultii jiraattan rabbiin irra oolchee isinii haa bulchu. Warra immoo ijaaranne rabbiin inshaallah isiniif haa ijaaru. Du'aa godhaa, zikrii godhaa, hamtuurraa fagaadhaa, khayriitti wal waamaa, wal jaalladhaa. Aafuu dhiifamaa waan hundumarra darbinee inshaallah tabicha nama wal jaallatee wajjin karee guyyaa qiyaamaallee ayna mutahabbu meerre warre anaaf jecha wal jaallatta rabbiin nuun jedhee jannata keessatti wallaahi isin hin beeku hunda keessa rabbi akkasin jaalladha. Warra rabbi akkana jaallattan rabbi akkasin jaalladha. Obboleewwan imaanaa rabbiin inshaallah jaalala waliillee nu haa kennu. Jaalala kan rabbiis nu haa kennu. Rabbi ofii nu jaallatee illee hundumaa nu haa jaallachiisu. Keerii keessa naa bulaa. Hedduu tokko sin jaalladha, sin kabaja. Inshaallah nu jajjabeessaa ammoo isinis ishee akkasiniin jennaa. Amma keerii keessa naa bulaa. Hirriba gaarii isin hawwa. Amma inshaallah nu bira amma halkan achi fagaatee jira inshaallah. Kanaafuu rabbiin nu haa milkeessu. Khayrii dunyaa akhiraa rabbi walitti nu haa qabu. Hamtuu immoo ka dunyaas kan akhiraa rabbi najaa nu haa baasu. Rabbiin inshaallah warra waqtii isaatti fayyadamu rabbiin waa taasisu. Waqtiin kun akkasee fi nama mura jedhani wallaahi ganaarraa gaafatamuu teenyaa guyyaa qiyaama ilmi namaa kun kotteessa tokkoon socho'u ta'uu waa furiin gaafatamu jedhan. Tokkoffaan waqtii isaa, gizee isaa, umrii isaa, qabeenya isaa kana kulli irrayyuu ganaa gaafatamna. Waxxatinnatii sii kennee, umrii sii kennee, ijoollummaa kee maa itti fixxee, qabeenya maa itti fixxee, gazaba kee sii kennee, dunyaa kee maa itti fixxee ganaa waa hedduurraa wallaahi gaafatamuuf teenya. Rabbiin warra gaafii azaaba qabrii cinqii jedhamu najaa bahee aboo bismillaahi siraaxa allarree siraaxa kanarra darbee jannataa milkaa'u rabbiin waa taasisu. Rabbiin azaaba nun gootin obboleewwan imaanaa wallaahi azaanni akkam cimaadha. Rabbi azaaba qabrii cinqii qabrii bofa jawwee achi keessa rabbiin nun agarsiisin. Rabbiin tokko tokkoo kennan. Rabbiin inshaallah jannata warra gammadee jannata al-firdawsiitti wal ga'u rabbiin waa taasisu. ولا خير ربي النفا بنو ولا شر مو ربي النفا هجفو خالقني أدت نور قلبي تمانا نواكنو سداسا نواكنو تقوى نواكنو نجالتي وجيك يا ربي النفا هجالت ربي ننجبين يا ربي نجالتي والله وما وانا متوكو قمنو ربي النفا هجالت ربي جلال سانو فاكنو جلال نبي كينيا نواكنو صلى الله عليه وسلم حافظ القرآن كل كينيا ربي نواكنو رب إن شاء الله علمي كان كبجاني وردوكو ربي نواتاي سمو كينيا كان ربي نفهبان سمو كينيا بسم الله ربي قرآنا حزبي أنه هاود خير أنه هاود أنتو ربي نراها فجيسو كان عفو إن شاء الله ربي بجيتش والحاجة لأنه
wala haa jajjabeessinu illee rabbi hunda keessa sin jaalladha. Keerii keessanaa bulaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.